magaalaan Qondaalaa onni Qondaalaa yeroo ammaa harka gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan jirtudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenya kanaa erga duulli waraanaa imala bobbaa gara Finfinnee jedhu onkoloolessa 28 bara 2021 eegale magaalota godina Qellem Wallaggaa fi akkasumas Wallagga Lixaa hedduu keessaa waraana harcaatota sirna PP itti dhukaasuun aleelee erga mooraa keessaa baase. As rakkooleen tokko osoo hin jiraatin uummanni nagaan ba'ee keessa socho'aa akka jiruuf akkasumas rakkoon nageenyaa akka hin jirre uummanni naannoo ni dubbata. Haa ta'u malee yeroo ammaa kan nagaa jirru mootummaan miidiyaalee isaa fayyadamuudhaan akka wanta waraanni bilisummaa Oromoo hin godhin akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo godinoota lammeen kana keessaa aanota isaa ta'u gandoota tokkoyyuu akka inni hin to'annetti olola gatii maallaqa guddaa kafaluudhaan ololaa jira. Maddi olola kanaa immoo gama biraatiin mo'amuu kan ibsu yeroo ta'u gama kamiiniyyuu mootummaan aangoo irra jiru riphee lolaan tokko na mo'ateera na injifateera bakka hin gadhiisee fi bee jechuu qaaniidha. Haa ta'u malee qaanii mootummaa irra ga'e kanaa kan gonfachiise kan irraan ga'e gooticha waraana bilisummaa Oromooti. Nus kan argamneef wantoota gootichi waraana bilisummaa Oromoo naannochatti raawwateef keessaa'u erga waraanni bilisummaa Oromoo ona Qondaalaa magaalaa Qondaalaa seenee as manni Oromoo maal keessa jira nagaa waaraan akkasumas irbuu waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo kabajamaa bal'aa gaanfa Afrikaa kanaaf seenee qabatamaan raawwachaa jira kan jedhu ni ilaalla. Ololli mootummaas dhugaa moo dhugaa miti? Hawaasni olaantummaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabu dhugaa raawwateeraa fi ka jedhus uummata ni gaafannaa. Ittiin keessan nu faana haa ta'u kan nuti argamnu amma aanaa Qondaalaa magaalaa Qondaalaa keessatti jechuudha. Iddoo garaa garaas hin daawwachiisna. Nu faana tura nu hordofaan affeerraa keenya. Ani Daandii Elamooti raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa irraa wantoota jiran isin daawwachiisuun kan isin waliin turu akkasumas ogeessota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf ogeessa kaameeraa keenya waliin turtii gaarii isiniif hawwina. Gaayyotan gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan waraana sirna PP magaalaa Qondaalaa keessaa rukuchuudhaan baaseedha. Waraanni sirna PP olaantummaa siyaasaa lixa Wallaggaa keessatti keessumaa Oromiyaa lixaa keessatti bakkii waraanaa yookaan istiraateejiidha jedhee qabate keessaa tokko aanaa Qondaalaa Beegii fi Gidaamiti. Aanaan Qondaalaa magaalaa Beegii waraana birgeedii ol kan ofirra teessisaa turte yeroo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoof onneeffate waraana sirna PP amma funyaaniitti hidhatee jiru guyyaa tokko keessatti sa'aatii muraasa gidduutti aleellaa cimaa irratti geggeesseen magaalaa kana keessaa buqqisuu danda'eera. Egaan kan amma argaa jirtan reefii gaachana uummata Oromoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo lola sana irratti hirmaatanii injifannoo akkaan boonsaa fi cululuqaa diina abdii kutachiisee lammiitti immoo abdii horuu kan diina baarakse itti argatanidha. Waan lolli sun fakkaatu ammoo bakka jiraniif gaaffilee tokko tokko deebii nuuf taasisu yee miseensa waraana bilisummaa Oromoo amma ka argamnu magaalaa Qondaalaa keessatti isin agarre. Mee magaalaa Qondaalaa kana akkamiin dhuunfachuu dandeessanii lolli guyyaa sun tures maal fakkaata? Maqaa keessan nuumuudhaan yaada keessan akka nuu kennitan isin gaafadha. Bareedaadha galatoomaa. Ani miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati maqaan kiyya Mo'aa jedhama. Haa ta'u hirree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaayyoodhaaf kan lolaa jiru waboon hirree fi gaachanni uummata Oromoo akkuma dhageessan akkuma beekamaa jiru akkuma argaa jirtan diina isaa uummata Oromoo sanyii duguuggaa irratti raawwachaa jiru aarsaa barbaachisu kamiinuu kaffalee aanaa Qondaalaa haala kanaanii dhuunfannee jira. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo hariiroo jabaa uummataa wajjin uummatee
Waraanni sirna PPs magaalaa kana gadhiistee jirti. Erga magaalaa kana seentanii rakkooleen waraanni bilisummaa Oromoo uummata irraan gahaa jiru maaltu jira? Wanti mootummaan PP karaa miidiyaalee isaa ololuu akkamitti kaasa? Isin akka miseensa waraana bilisummaa Oromootti waan naannoo kanaas hubannii qabdan maal jettu? Tole gaariidha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma seenaa irraas beektanii akkumas argaa jirtanii maqaadhaan osoo hin taane hojiidhaan kan beekamu. Mootummaan abbaa irree biyya kana garboomfatee ture waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf siyaasa qabatee jiru kan immoo uummata kana irratti mirkaneeffachuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo waraana kaayyoo isaaf jecha Oromoo fi Oromiyaadhaaf lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennee biyya isaaf qabsaa jiru maqaa adda addaatti moggaasee maqaa balleessaa ture. Gochi sun garuu waraana bilisummaa Oromoos hin fakkaatus hin fakkaannes. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoodhaa fi lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennee lolaa jira. Ayyee mee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaa garaatti keessaa'uu bara 2021 kana duula marsaa lama geggeesseera. Kan hagayya 8 bara 2021 kan lammaffaa immoo maqaa imala bobbaa gara Finfinnee jedhuun onkoloolessa 28 bara 2021 eegale. Hagaa annuura sana to'annutti jedhamee deemamaa ture. Galmi waraana bilisummaa Oromoo inni xumuraa maal jettu? Haa ta'u gaariidha. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo silas lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kan inni kennee deemaa jiruu fi Oromoo fi Oromiyaa bilisa baasuudha. Oromoo fi Oromiyaa bilisa baasuuf immoo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennee hanga Oromoo fi Oromiyaa bilisa baatutti qabsoo isaa itti fufu. Ayyee miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa hedduu galatoomaa. Dhaggeeffattoota keenya akkuma waadaa sinii galle magaalaa Qondaalaa aanaa Qondaalaa keessatti iddoolee garaa garaa sin daawwachiisu akkuma itti hubnetti jira. Amma kan argamnu bulchiinsa magaalaa Qondaalaati. Bulchiinsi magaalaa Qondaalaa akeekaaf kaayyoo sirna PP fuudhee uummata magaalattii irratti ta'uudhaan yeroo itti waraana sirna PP finnaan mana nama tokkoon irraa maallaqa hedduu fuudhuudhaan waraana sirna PP jiraachisaa turedha. Uummanni Oromoo rakkoo yookaan maqaa ilaalcha siyaasaa sabboonummaatiin waraana bilisummaa Oromoo deeggartaadhaan tajaajila mana kana keessatti yookaan waajjira kana keessaa argachuu qabu osoo hin argatin waraanni sirna PP akkasumas dabballoonni sirna PP barbaadan qofti akka barbaachisaa ta'etti irraa fayyadamaa turanidha. Manni bal'aa Oromoo mana kana keessatti kan miidhamaa ture kaan lafa dhabuudhaan kaan bakka itti mana ijaarratu dhabuudhaan akka sabaatti mirga abbaa biyyummaa isaa sarbame mootummaatti iddoo kana keessatti tajaajila argachuu gonkumaa kan dhabee turedha. Kanaaf amma garuu akka argaa jirtan waraanni sirna PP erga buqqees mana kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo irree gaachanni uummata Oromoo erga as galee as rakkooleen uummanni mootummaan haa ta'u jedhee uummata ollaaf ollaa manaan mana walitti buusee gidduudhaa bifa jaarsummaatiin maallaqa guurratee nyaachaa ture. Gibiraa fi baasiiwwan garaa garaatiin uummata ittiin dararaa ture. Mootummaatti hafee uummanni akka fedhetti waan fedhe waan seerrii fi heerri adda bilisummaa Oromoo ajaju kan mirga dhala namaa ajaju magaalattii keessatti kan tajaajilamaa jirudha. Egaa waraanni sirna PP uummata Oromoof balaadha, yaaddoodha. Bakkatti waraanni sirna PP jirutti uummanni Oromoo tajaajila si'ataa gahaa fi iftoomina qabu hin argatu. Sirnichis kan ijaarame maqaa siyaasaatiin haa ta'u malee uummata Oromoo gidirsuu, biyyaa buqqisuu, godaansisuu, hidhuu fi ajjeesuu irratti. Sirna akkasiin uummata Oromoo mana hidhaa godhee uummata Oromoo keessatti hidhee akka inni uummanni Oromoo gurmaa'ee tokkoomee hidhatee irratti hin ijaaramee hin lolletti uummata Oromoo mana hidhaatti buuran sirna akkasii mootichi waraana bilisummaa Oromoo akeekkatee ka'ee buqqisaa jiru keessatti magaalolee, gandoolee, aanonni
Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana sirna buqqisetti nagaaf tasgabbii bifa ammaa argaa jirru kanaan uummataaf ta'ee jira. Uummanni Oromoo irreef gaachana isaa waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuus kan inni himaa jiru mi'a yookaan immoo fayyadamaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo irraa argate waan qabuufi. Egaa waajjirri kun kana fakkaataa waajjira bulchiinsa magaalaa Qondaalaatii. Daawwannaan keenya itti fufaa. Turtiin keessan ammallee nu faana haa ta'u. Aanaa Qondaalaa sindaawwachiisuu turee jira. Magaalaan Qondaalaa rakkoo nageenyaa kan qabne hawaasa dhiibbata. Akka waliigalaatti hawaasni maal jedhaa isiniif dhiyeessinee jira. Afaan keessan nutti himuudhaan mee isin erga waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Qondaalaa seene maal hubattan rakkoon jira waan jiru nuuf baasa. Dr. Fani Lama, Aanaa Qondaalaa, Dirribaa Dirribaa. Rabbiin agarsiisu erga waraanni bilisummaa Oromoo dhufe rakkoon tokko hin jiru. Dulli sa'aatii 12 manatti ol deebina. Amma sa'aatii 24 yoo deemne namni nu gaafatu hin jiru jechaadha. Bilisummaa argannee irra jechaadha. Dubartiin keenya, ijoolleen keenya haara galfatan. Salaatallee lama bichaa saganna jechaadha dur. Zufriidhaa fi asrii bichaa sagannaa suubiin hin jiru, ishaan hin jiru, qadiin hin jiru jechaadha. Yoo ni gaafanne olliibiyaa manatti nu hin jiru. Halkanii sa'aatii 12 manatti olliibinaa suuqiin hin cabaa. Biratti nama badaa ture jechaadha. Amma erga waraanni bilisummaa Oromoo dhufe rakkoon tokko hin jiru. Gammachuudhaan biyya galaa jira uummata Oromoodha. Gara fuulduraattis immoo bukkee dhaabbachuudhaani aarsaa barbaachisaa ta'e hin kaffallan. Kanaaf rakkoon tokko hin jiru. Baay'ee bareedaadha. Nagaan baanee nagaan galaa irraa rakkinni tokko nu harka jirru hin jiru. Erga waraanni biibii irraa deemee haara galfanne jechaadha. Duraanii dararaa cimaan nurra ga'e. Daamaasii keenyaan qonnaan bulaani daamaasii isaatiin naquu bakkeetti midhaan badee bunni inni qabu bakkeetti badee biratti namaa bakkeetti badee dhannee hojii keenya illee hojjechuun adda jechaadha. Waan of harkaa qabnu nyaannee finnee hamma irraatti waan nyaannu illee dhabnee rakkatne jechaadha. Amma rabbiin galatu baay'ee fooyyomne hojii cimaarra jira. Sa'aatii 24 hojiirra itti bobba'aa jira malee namni mana tol deebi'aa jiru jechaadha. Abbaa tol dadhabee dhiisa malee namni nama dhowwu hin jiru. Kanaaf ammayyuu taanaan galatii bilisummaaf haa ta'uun jira. Mootummaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanaalee duruus haa ta'u kan amma keessa jiru aanaa Qondaalaa keessatti mootummaa caasaa isaa ijaaree sirna mootummaa diigee dhuunfatee akka inni jiru haaluudhaan ammallee aanaan Qondaalaa harka mootummaa akka jiru kan inni dubbatu. Isin jiraatan magaalichaati. Akka waliigalaattis gandoolee kana ni beektu. Dhuguma amma lafti inni jedhu kun Qondaalli harka mootummaa jira. Dhugaa kana hawaasa Oromoo maraaf waan jiru waan hubattan irraa akka jiraatan yoo kaastan. Aanaan Qondaalaa ganda 37 qabdi jechaadha. Ganda 37 keessaa guutummaatti muunfateera jechaadha. Wanta illee tokko hin jiru. Hammoonaatti Egii, Idaamii, Qondaalli harka bilisummaa Oromoo jira jechaadha. Kanaafi soba, kijiba inni jedhamu dhugaarraa kan fagaatedha. Amma yeroo ammaa kana adda bilisummaa Oromoo
kan guutee jiru waraana isaati, uummata isaa wajjin, ijoollee isaa wajjin wal makee jira malee waa tokko keessa hin jiru jechaadha. Kanaaf waan dhaggeeffataniif galatoomaa isin. Ayee dhaggeeffattoota keenya ammas gaata aanaa Qondaalaa magaalaa Qondaalaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Mee akka gaata magaalaa Qondaalaatti waraanni bilisummaa Oromoo magaalattii dhuunfatee keessaa akka inni jiraachaa jiru hawaasni isin dubbata, nullee kaa agarreedha. Waraanni kun akka mootummaan jiru ni saamaa ni ajjeesaa uummata Oromootiif nagaadha moo yaaddoodha? Waan isin hubattan maali? Dursii maqaan koo Raajil Yaasoo jedhama. Jiraata aanaa Qondaalaa magaalaa Gabaadhinooti. Wanni jedhamaa jiru akka walolaa sana miti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ergii bunyaa kana dhuunfate asitti sochiin hawaasa waliin gochaa jiru, hariiroonni hawaasa waliin gochaa jiru waan takka kanaan dura hin yaadamne hin argamne jechuudha. Waan ajaa'ibaa jechuudha. Kanaaf jennaan waraanni bilisummaa Oromoo ergii aanaa keenya dhuunfate nafseen namaa tokkollee hin dubbuu miti kan dhiiga bu'ellee hin jiru jechuudha. Egaa warri PP osoo asii hin bahin ijoollee nama 17 guyyaa tokkotti dhabamsiisanii kaasii ba'an jechuudha. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo ergii dhuunfate asitti hawaasa wajjin hariiroo ajaa'ibaa qaba jechuudha. Rakkoon tokko hawaasa mudanne hawaasi sa'a 24 akka fedhii isaatii deemuudhaan konkolaataan kanaan durallee nurraa cite yeroo ammaa kana akkuma argaa jirtanii yaa'aa jira jechuudha. Akka barbaade deemaa jira jechuudha. Kanaaf ennaan hawaasi waan fedhii isaatii waa yaada isaatii argate jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos mataaf dhadhaa ta'eetu hawaasa kana wajjin jiraata malee hamma har'aatti waan nageenya waan agarre tokko hin jiru jechuudha. Hawaasuma wal dubbisuu nagaa waliin darbuu malee wanni biraa hin jiru jechuudha. Warri badhaadhinaa wanni isaan jedhan kijiba jechuudha. Maaliif ennaan waraanni bilisummaa Oromoo aanaa ganda tokkollee aanaa miti ganda tokkollee hin qabanne ka jedhanii uummanni kun baay'ee taajjabee jira jechuudha. Kuni soba yookaan waan dhugaa dhara ta'e waan ta'eef hawaasi iddoo biraa jiran kanallee baruu qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo akka lixa Oromiyaatti iddoo baay'ee dhuunfatee jira. Yoo xiqqaate gara aanaa 20 dhuunfataa jira jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Godina Wallagga lixaatiif akkasuma qellem Wallaggaa qabatee jechuudha. Kana dhuunfataa jira jechuudha. Godina kana lamaan sirriitti dhuunfataa jira. Sochiin amma gaggeeffamaa jiru sochii waraana bilisummaa Oromoo malee sochiin warra badhaadhinaa as keessa hin jiru jechuudha. Qabsoon uummata Oromoo egaa waraana bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru yeroo ammaatti sababa waraana sirna PP bokkutee baaseef dhiyeessiin garaagaraa dukkaanaa gatii nyaataa dabaluun konkolaataa mootummaan akka inni seene karaatti dhorkuun hawaasa rakkoo keessa gashuuf yaalii ni godha. Kun immoo dhiibbaa waraanni bilisummaa Oromoo geessiseedha jechuudhaan uummanni akka inni qabsoo kana hin deeggarre duubatti deebisuuf yaalii godhe yaalii mootummaan godhu ni jira. Isin akka jiraata magaalaa Qondaalaatti gochi kun qabsoo uummata Oromoo duubatti ni deebisaa wanti mootummaan PP gochaa jiru maal jettanii yaaddu? Galatoomaa maqaan koo Tasfaa Birhaanuu jedhama. Waan argineef waan dhageenye dubbachuuf fuula lafaa kanarratti iddoo kanaatii fi wanti jedhamu hundumtuuni abbaan sobaa isaa itti bu'ee jira. Soba isaa immoo duraattoota wajjin fudhatee fedheera. Amma nuyi bilisoomneerra. Sammuun keenya saa'eera. Waa'ee gara fuulduraatti nagaa keenya waara'aa duratti dubbachuudhaaf uummati keenya walitti qabamnee waa'ee jiruuf jireenya keenyaa mari'achaa jirra malee mootummaan dhiibbii kana dura wanti inni odeessaa jiru ture hundumti isaayyuu akkuma jalqabaa kaasee kijiba ture ammas kijiba isaa ittuma fufee jira. Ija hojii isaatiis immoo argataa jiru. Kanaaf nuti waa'ee nagummaa keenyaa irratti mari'achaa jirra. Amma nagaa waara'aa jiraataa jirra. Ta'aa 24 dargaggoon ola deemaan kanaa dura karaa irratti gadi rukutamaa ture. Iftoominaan magaalaa keessa waraana Oromooti wajjin waliin nagaa wal gaafachaa magaalaa keessaa deemaa jira. Ta'aa 24 guutuu jechuudha. Kanaaf wanti jedhamu hundumtuu soba hin fudhannu. Ammas qabsoo keenya bukkee obbo dhaabbannee ittuma fufnaa jedha yaadamu. Mootummaan dhiibbaa barbaade yeroo geessiseeyyuu qabsoo kanarraa hawaasni Oromoo beela'us dheebotus duubatti hin deebi'u bilisummaadhaan dhabne kana xumuraan ni keenyaa yaada jechuu qabdan. Waggaa 150 birmadummaa keenya dhabne maqaa lafaa maqaa namaa aadaa itti dhabne sana deebisuuf qabsoo keenya itti fufnaa bukkee waraanaa